Maashaallah tabaarakallaa eelee tana qabaattan taanaan mana keessan keessatti wanti isin alaa bittan hin jiru jechuudha. Daabboo yeroo amma alaa bituun dansaa miti. Kanaafuu manam keessanitti daabboo jajjabaata ta'e, daabboo soofti yookaan laafaa ta'e, akkasumallee mootuu keekii garaagaraa waan barbaadan itti dalagachuu dandeettan jechuudha. Hordoftoota kiyya har'aan tana daabboo kana fakkaatu wajjin kan wajjannu ta'a. Hagadhuma viidiyoo kanatti na waliin tura. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alamanni sa'aanni keessan dalagaa fiyaan akkam isinin jecha kallattimaan egaa wantoota amma asitti argaa jirtan kana jechuudha hunda isaatu YouTube kiyya irratti hojjedhe gadhiiseera namoonni kuukisii kanallee na gaafattan isinitti agarsiisa udurallee inshallah garuu hojjedhe gadhiisee jira jechuudha eelee tana qabaattan taanaan nama baay'eetu eessatti bilcheessite naan jedhan jechuudha viidiyoo hanga dhumaa hin laaltan na fakkaate hangaruu eelee madaabbootti irra bilcheesse hundaafuu YouTube irra seenaa spellingi gugurdaan yookaan immoo qubee gugurdaan simbootu biraa barreessa sanii moorii piroofaayilii keessattuqaa barreeffama hedduu isinii baya viidiyoo ka jedhu gatuudhaan viidiyoon hangammaan hojjedhe isinii ol yaa jechuu sanii booda laaltanii ka barbaadan keessaa ilaaluu dandeettan hundaafuu kanarra qabadee dhufetti isin dabarsa wantoonni hangammaa ilaalaa jirtan sun hundi isaatu yuutuubii kiyya irratti gadhiifame jechumaaf si yaadachiisuu fi har'aan tana daabboo jalqabarra seensarra argitan san akkamitti akka hojjannu walumaan kan laallu ta'a haga dhumaatti na waliin tura wantoonni na barbaachisan kun asitti qophaawanii jiru jechuudha hordoftoota kiyya like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha YouTube kanarratti egaa ani waa hedduu gadhiisutti jira kanaaf hundi keessanuu ilaalaa ittiin booharaa channel kana mootu channelli kun kiyya qofaa miti keessanii wanuma takka illee taate yoo irraa barattan miidhaan qabu jechuudha hundaaf kallattimaan gara dalagaatti seennee jirra asitti bishaan saafatti naqadhee jira lixii kana bu'eessuuf jechuudha itti aansee ashawoo yookaan soogida xiqqoo isii egaa kaashaboo keessa jiru kun gurraachi kun abusuuda gurraacha waan biraa akkasinitti hin fakkaanne egaa daabboon irra hojjetu deemnu sukkaara xiqqoo itti godha daabboo xiqqoo didiqqishu taate yabbuu akka shaayii nyaatamutti dalagna itti aansuun immoo asitti dhugaa dubbachuuf qimamii daabboo manaa fixadhee jira garagaratti qopheessee irra abusuuda gurraachaa fi dimbilaala akkasumas shuqoo yookaan abishii daakamaa akkaataa qimamii daabboo itti qopheessanis tanaan dura YouTube kiyya irra gadhiisee jira. Kanaafuu seenaa laalaa anuu har'aan tana fixee jira. Dhugaa dubbachuuf xiqqoo biizii ta'e ishoo xiqqoo tana fayyadamee tun beeku baay'inaan ka guddaa san fayyadamaa isa bitee gisee tokko hiqattee yoo naqadhe ji'oota hedduuf na tajaajila. Akkasumas ka bukeessullee isa jechuudha. Ammaaf manaa fixee jira waan ta'eef kama jirutti fayyadama. Hundaafuu waliin gennee bukeessinee walitti deebina. Hanga dhumaatti na waliin tura. Like share gochuu hin dagatina. Channel kana subscribe gochuu hin dagatina dafaan nama dhibbata qofaan qata jechuudha. Subscribe kuma kudhan galuuf kanaaf dafaatanii share like godha hundi keessanuu like gochuu hin dagatina. Like yoo isin gootan egaa YouTubein na facaasa jechuudha. YouTubein mataa isaatiin yoo viidiyoon tokko like baay'ee qabaate nama hedduurra akka ga'u ni facaasa jechuudha. Kanaaf likein keessan kanaaf na tajaajila. Kanaaf like gochuu hin dagatina. Egaa lixii kana akka barbaannetti bukeessinee saafaa bal'atti gadi bukeessutti jira akka na tolutti mijiquuf jechuudha. Saniin booda gara sahaanii biraatti jijjiiradha lixii kana. Maaliif saafaa bal'atti kan hin godhee fi sirriitti bukaa'uu qaba jechuudha. Harkee sirriitti sukuumuu qabdan gisee daabboo fu'aa bukeeffattan yookaan hin bareedu. Egaa bukaa'een booda kallattiimaan walitti deebina hordoftoota kiyya viidiyoon akka isinitti hin dheerannee fi itti aansee paatiraa xiqqoo sana paatiraa kana namoonni bitattan tatanarra fooyyee ni jirti gatiin garagar ta'u malee tun amala luqqa'uu wayii qabdi amala daandi'aa yookaan zaaguu wayii qabdi jechuudha. Garuu ittuma fayyadamaa jira garuu xiqqoo ni zaagdi jechuudha paatiraan tuni. Kanaaf tatanarra yabbuu takkiin bitadha oroonni bitatu heddan maaliif waan tokko itti fayyadamee gisee argatte isinitti hima jechuudha. Anfi kiyyaa yaa osoo meeshaa bituu hin jalqabin kan inni fayyadamaa jiru firee sadii keekii garaagaraa ittiin dalaguuf namatti tolti garuu xiqqoo isii ni zaaga jechuudha. Hordoftoota kiyya haa ta'uti ammaan tana namoonni eelee daabboo tana maal fa'aaf nama tajaajilti jettanii na gaafatan yeroo baay'ee isinii gadhiiseera viidiyoo tariitii warra haaraa dhuftan yoo ta'e malee jechuudha. Namni meeshaa bituu barbaadus namni kunis hedduu na gaafattan eelee daabboo tana irratti maal fa'aa goota awwanni asirratti hin goone hin jiru yeroo takka tana jiraata bal'ashaati amma garuu akka duraa sana ta'an jirtu nama qabdi gisee takka hojjechiiseera waggaa meeqa keessatti waggaa 8 waggaa 7 waggaa 7 akkasana fakkaata yeroo takka bal'ashaati jirti jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kuukisiitti godhachuu dandeettanii daabbootti godhachuu dandeettanii keekiitti godhachuu dandeettanii biizaa waan barbaadan jechuudha.
paatiraa jijjiirtanii paatiraa fakkeenyaaf amma paatiraa tanaan akkana godhee keessa kaa'uu danda'a. Kama isaatitti illee daabboo ta'ee haaluma amma godhu kanaan illee paatiraa isaa bal'aa waan ta'eef malee guutee itti godhe ni danda'a. Kuukisitti godhuu danda'a. Waan barbaadan itti godhatu dandeettan jechuudha. Hordoftoota warroonni na gaafattan. Kana ammaan tanaan daabboo kana beekaatuma yaabbisee kanarra yoo inni akka soofti ta'uu barbaadan gisee bukeessitan aannan ittiin goonenarra aannan illee itti gootanii dirra isaa gallaafistanii hedduu soofti ta'a jechuudha. Akkasitti beekaatuma akka shaayiin kan nyaatamutti kursiif jechuudha. Akkasitti dalaguu waan barbaadeef akkana godhee keessa kaa'a. Saniin booda yoo barbaadan isinii onni hanqaaquu fi sukkaara irra dibdanii eelee keessa galchuu dandeettanii. Ani immoo foolii hanqaaquu sanii akkana daabboorra dibuu hin jaaladhu. Waan biraa ta'u malee daabboorra tasuma dibuu hin jaaladhu jechuudha. Kanaafuu zayitii qofa irra deddeeba diqqootii akka hin jaalachanne haala kanaan goone diqqoo daqiiqaa 5 takka eelee keessa goone osoo hin lukkusin tursiisna. Garuu eelee daabboo tana gisee daabboo itti godhattan lixiin keessan gisee tokko sirriitti kofol jedhee yoo jedhe jechuudha. Bakka itti bukeessitan sanitti lammataaf paatira irra gootanii kaatanii kooballee jala kaa'uu dandeettanii zayitii diqqoo irra dibdanii lammataaf jechuudha. Eelee keessa keettanii eelee jalaa qofa lukkustanii yoo xiqqaate daqiiqaa 10 hanga 15 jalaa qofa lukkustanii saniin booda gubballee itti lukkustanii jalaa yoo ol kuf jedhe hedduu bareeda ta'a jechuudha. Ol bira lukkusurra yoo daabboo ta'e yoo waan akkana kana ta'e immoo ol bira lukkustan rakkoon qabu. Garuu paatiraa ta'ee onni ammaa kana ta'ee wanta irratti ta'ee lixii irra keettanii diqqoo si lixiin osoo qofa hin jedhin ol bira itti lukkusina akkasitti bareeda isinii ta'a. Fakkeenyaaf amma gizema qixxaatama amma godhaa jiru tanaa jechuudha. Daabboo xiqqoolee tanaa iyyuu kan godhaa eelee keessa galchee dura ka jalaa lukkusa xiqqoo isii daqiiqaa muraasa ol callisuu qabdan jechuudha. Ka jalaa sun yoo oo'uu jalqabe lixiin irraa kofu ol jedha hedduu bareeda. Saniin booda gubballee lukkustan. Namoonni sa'aatii daqiiqaa meeqa barbaachisa jettan an daqiiqaa eeleen tun amma daqiiqaa qabdu jiraatan qabne jira jechuudha. Ani ilaalaatuma mastaawotii isaa gubbaan gadi ilaalaatumaan daqiiqaa 30 akkas daabboo yoo tolche ka turu jechuudha daabboo. Kana garuu sanii akkaataa humna ifaa keessaniiti hundaafuu akkasii. Egaa maashaallah tabaarakallaa kunoo kana fakkaata daabboon haala ajaa'ibaatiin ol garagalchee isinitti agarsiisuu barbaada. Garuu oo'aa waan ta'eef xiqqoo ni beektanii miree oo'umaan nama ofirraa ol hin baastu. Diqqoo si turuu qaba ture garuu ani isinitti agarsiisuu hin qaba. Hedduu bareeda. Isa sirriitti laafallee yoo barbaadan gisee biraa isinitti agarsiisa. Kun garuu jiddu galeessa keessa akka qullaa ta'uu hin barbaanne daabboon shaayiin akka nyaatamutti kan barbaade haala kanaan kun gubbamarraa godhee isinitti agarsiisa. Laala keessa hedduutu akka namatti tola hedduu bareeda jechuudha. Ka gabaarraa duwwaa bitan sanirra kiiloo gimmaashallee ta'u kiiloo tokkollee bittee haala kanaan daabboo xiqqoo ijoolleedhaaf godhuu dandeetti jechuudha. Akkasiin hordoftoota kiyyaa warroonni hanga ammaa daawwattan hundi keessanuu egaa hedduutu akkanaaf galatoomaa isin jaaladha isin kabaja laala agartanii waaw. Egaa viidiyoon kiyya akkasinitti tolee abdiin qaba laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Namoonni as dhiyeenya kana gara maatii kiyyaa chaanala kiyyaa dhuftanii maatii kitaatan ulfaadhaa galatoomaa keessa seenuu viidiyoo kiyya laala. Viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin angolitti deebinutti oolmaa bareeda isin haa ta'u isin jaaladha isin kabaja baay baay.